Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota sadan tokko irratti xiyyeeffatee hojii isaa hojjechaa jira. Inni jalqabaa injifannoo uummanni Oromoo waggaa 150 booda aarsaa baay'ee itti kaffalee kuun itti buqqa'ee kuun biyyaa itti ba'ee kuun gammoojjitti irbaata bineensaa ta'ee kuun baaratti immoo irbaata qurxummii ta'ee kaachirraa fi immoo biyyaan baatti baqatee fi aarsaa hedduu booda injifannoo uummanni Oromoo argate. Kana tiksuu, eeguu, ceesisuun hojii ijoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Injifannoon kun akka salphaatti hin dhufne. Miileenaan buqqaaneerra. Biileenaan saamamneerra. Kumaatamaan itti hidhamneerra. Kumaatamaan achi buutee itti hidhamneerra. Kanaaf akka salphaatii miti injifannoon kun kan uummanni Oromoo deebisee sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa wajjin ta'ee gonfate. Kanaaf kana eeguun hojii hangafa mootummaa naannoo Oromiyaati. Inni lammataa mootummaa naannoo Oromiyaa diinagdee. Diinagdee cimaa dorgomaa. Sabni kiisaa waan qabne, sabni horii hin qabne akka sabaatti dhaabbatee deemuu hin danda'u. Kanaaf diinagdee Oromoo kana cimsinaa, diinagdee biyya kanaa kana cimsina jennee qonnarra hojii baay'ee hojjenneerra. Qamadii kadhachaa turre, bitaa turre. Hadha qamadii alaa galchuu dhiifnee alatti erguu calqabneerra. Bunarra hojjenneerra, muuziirra hojjenneerra, ruuziirra hojjenneerra, horiirra hojjenneerra, inisheetiivii lukkuurra hojjenneerra, hanqaaquurra hojjenneerra. Dhaabbilee misoomaa kana karaa adda ta'een gurmeessinee jirra. Rifoormii gara garaa irra geggeessineerra.